sagantaa keenyaa qophii kana fakkaatu qophii bal'aa sabboontoonni ilmaan Oromoo biyya Yaman magaalaa Sanaa jiraatan tumsa akka Johaar Mahammadiin godhan qophichinis kana fakkaata. Sababni isaatis dhiyeenya kana torbee kutaa keessa Aggaamin ajjeefamu Johaar Mahammad irratti gaggeeffame. Sabboonti ilmaan Oromoo magaalaa Yaman Sanaadhaan ni balaaleffanne jechuudhaan galma kana fakkaatu keessatti dargaggoo fi shamarreen aanoleen hundinuu asitti argamanii jiran. Qophicha kana hordofuudhaaf beeksisuudhaaf akka miidiyaa mooraa fudugitti asitti argamnee jira. Hordoftoota sagantaa keenya qophii hanga xumura sagantaa keenyatti nu faana tura. Qophii kanaas nama qopheessee fi tumsa Johaar Mahammadiif akka qophaa'eef gaafii deebii qophicha keessatti kan isin goonu ta'a. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu faana tura. Kaameeraa keenya qophicha kan isin wajjin turan boonaa birra ogeessi kaameeraa Abdul Nasir Muhammad. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu faana tura. Miidiyaa mooraa fudur. Eeyyen miidiyaa fudur. Miidiyaa Oromoo isaafis ogeessa kaameeraatiifis adda kamilee nu kennafi. Eeyyen sagantaan keenya akkuma itti dhufee jira. Egaa akkuma jenne egaa qophii keenya akkuma itti dhufee jira. Warreen qophii kana fakkaatu qophii nama boonsu dhaloota dhufuufis faayidaa qabu kan seenaa ta'u kana kan qopheesse isaan keessa gaafii deebii waliin godhu ta'a nu faana turaan afeeraa keenya. Bega obbo Abdul Hakim warreen qophii kana qopheessan keessaa ati tokko qophii kun tumsa Johaar Mahammad kan jedhamu irratti fuullaa'ee biyya Yaman magaalaa Sanaatti qophaa'e. Bee qophii kana irraa waan hawaasa biraan geessuuf qabda. Ayyee bareeda qophii kana kan qopheesse hawaasa Oromoo magaalaa Sanaa jiranii fi naannoo ishee jiranidha. Sagantaan kan qophaa'e gocha mootummaan biyya keessatti Aggaamii Johaar Mahammad ajjeesu halkan walakkaa Sakuriti Sayyid yookaan immoo poolisoota isa hedduu bakka sanii geggeessanii sana booda immoo isa ajjeesuudhaaf kan aggaamame sababa ilmaan Oromoo sakuritii isa eegan Oromoo ta'anii waan lubbuun isaa baateef gochaa san balaaleffachuudhaaf kan wal geenye taa'ee jechuudha. Egaa akkuma beekamu guutuu addunyaa irratti miidiyaaleen afaan adda addaa Ingiliffaa, Aljazeeraa, Arabii, BBC, Faransa, Arbaa Shirin miidiyaaleen hundinuu waa'ee Johaar gabaasaa jira. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad eega biyya Ruusiyaatti imalaniin haasawa odoo biyya Ruusiyaatti imaliin dura haasawa barlamaanaa irratti tahaniin waa'ee Johaar irratti fuulleeffatee keessumaa namni baasabortii biyya lamaa qabu if eeggannoo godhuu qaba eegaa jedhameen booda halkan sa'aatii 6 irratti Johaar ajjeefamuudhaan wanni kun raawwatee biyya kana isin akka dhala Oromoo kan magaalaa Yaman jirtanitti biyya akkamitti ilaaltan namtichi kun qeyroo Oromoo qofa osoo hin ta'in waggoota 4 dura intalaa biyya 120 amma yeroo ammaa kanatti obbo Johaar Mahammad intalaa siyaasaa kan addunyaa kanaa biyya akkamitti ilaaltan. Egaa kana irratti dhugaadha. Muummichi ministeeraa waltajjii isaa irratti doorsisa yookaan immoo sodaachisa obbo Johaar Mahammadii fi akkasumas Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii irratti kan aggaamate ta'uu ifaaneffatu akkuma isaan ganama waan san dubbatanii halkan immoo gochaan sun obbo Johaar Mahammad irratti raawwate kana kan agarsiisu immoo mootummichi mataa isaa harka keessaa qabaachuudha jechuudha. Johaar Mahammad immoo sadarkaa Oromiyaa qofa irratti osoo hin taane sadarkaa Afrikaadhaa fi addunyaa irratti nama beekamaadha. Kanaaf isa san galaafatanii akeekaa fi kaayoo isaanii galmaan gahuudhaaf waan aggaamate waan ta'eef isa kana balaaleffachuudhaaf akka jiru akkuma wajjin argaa jirru hawaasni Oromoo bakka kanatti argamu waan san balaaleffachuudhaaf fi jaalalaa fi kabaja obbo Johaar Mahammadiif qabu mirkaneessuudhaaf asitti wal geenye jechuudha. Okay, waan gaarii kaaftee akkasumatti ontaalota obbo Dhiyoo keessaahis warreen Johaar irratti keessaa barreessan. Akka gabbute yaa Johaar irratti barreessan keessaa taayee danda'aafaa mee kanoo akkamitti laata? Johaar heeraa dhiyaatu qabaa jira. Kuni akeeka naaftanyaa warra galmaan gahuudhaaf karoorfate ilmaan Oromoo fakkaatanii afaan Oromoo dubbatanii akeeka naaftanyaa gaafatu isa san milkeessuudhaaf ijaa fi gurra uummata Oromoo kan ta'e OMN fi obbo Johaar Mahammad saffisuu fi ugguruuf waan aggaamateedha jechuudha. Kanaaf ilaalcha warri akka obbo Taayee Danda'aafaa haasaanii kana ilmaan Oromoo diinummaa isaan saba Oromootiif qaban argaa jira. Sooshaal miidiyaa irratti wanni inni hojjetuu fi wanni inni guyyaa irraa barreessu kun ilmaan Oromoo biratti fudhatama hin qabu. Akeekni inni qabu
ilmaan Oromoo gantummaa fi kutaan gargar facaase akkuma kaleessa TVN'tiin biyya keenya Oromiin dheereffachuuf irratti hojjetu isaan illee karoora isaanii jechuudha garuu ittiin milkaa'an. Gaafii biyya gama dhumaatti deebinee jirra. Mee muummichi ministeera egaa kutaa Harargeedhaa imalanii nama magarsaa irraati wajjin uummata Harargeedhaati wajjin malkan. OMN akka seen jedhanii duraan dhorkanii walummanni Harargee akkumaan galma keessa taa'ee nuti baanee jedhanii booda ati walumaa galatti dirqama seenetu OMN. Ammoo waltajjii lammadaa kan isaan gara ambootti imalan miidiyaa tokkichaa OBN malee miidiyaa OMN alatti umuran. Kunoo miidiyaa biyyattii tokkicha mootummaa malee kan ilmaan Oromoo jaalatu miidiyaa beekamaa kana kan dhiiga qeerroo murtii dhaabbatee warra qabsoo Oromoo keessatti gahee guddaa qabu kana alatti unguruun biyya akkamitti ilaalta? Kana nuti akkatti ilaallu mootummaan maqaa dimokiraasii yookaan immoo falaasama haaraa kan jedhuun gadi bahee akeekni isaa immoo abbaa hirrummaa matanii mul'isu sooshaal miidiyaas ta'e yookaan miidiyaa walabaa kan uummata Oromoo sadarkaa har'a gahee kana isaan gahe keessa OMN tokko isaan kana ogure homa isaaf tola homa isaa waan isaa faarsaa qofa gadhiisee deeggarsa uummata Oromoo biraa argachuuf yaaliin inni godhu garuu uummanni Oromoo baha Harargee irratti teessumni kaa'ame akeekaa fi kaayyoo sabaa galmaan gahuu dhabuu isaa kallattiidhaan uummanni Oromoodhaa itti jira jechuudha. Kanarraa yoo kawaabaratu taate dhugaa fi jaalalli uummanni Oromoo Johaariif qabu kallattiidhaan argee jiru. Kaleessa immoo akkuma waliin argaa turre Amboo irratti kaabinoota oppoziyoo qofa walitti qabatanii warra akeekaa fi kaayyoo isaanii galmaan gahuuf deemu qofa galma keessatti walitti qabatanii uummanni naannoo sanii immoo diinni gabrummaa jedhee hiriirratti bahee jira jechuudha. Kun isaatiin salphina uummanni Oromoo immoo gabrummaa keessa jiraachuu mul'isaa jechuudha. Oke, waktu Abdul Hakim oleh Indesitu waltajjii nama guddaa qabatoomaa eegaan hatta akka samiilee naannoo naannoo obbo Abdul Hakim. Egaa hordoftoota daawwattoota keenyaa qophii miidiyaa monaa fuudhamaa itti fufee jira amma gara waltajjii warra qoree qindeessituudhaaf kanna anasmaanii matarraa mabu'aa galatoomaan isin jira. Miidiyaa hubumii baay'ee galatoomaa jennaa waltajjii keenya irratti argamee dhimma Oromoo fi Oromiyaa irratti yaadannoo irraa fuudhuu isaaniitiif irra deebi'anii namni dheeraa kennaafi. Sagantaa keenya akkuma xiyyootti jira. Sagantaa keenyatti ce'uu duratti ajjeechaa yookaan akkaammii obboleessa keenya obbo Jawaar Muhammad hayyuu Oromoodhaa ajjeesuuf irratti aggaamame dura dhaabbachuuf bakka kanatti argamuu keenya wal qabatee ajjeechaan obbo Jawaar Muhammad qofarratti aggaamame kun kan Oromoo hundaa ta'uu hooggantoonni fi bulchitoonni mootummaa naannoo Oromiyaa dabalatee waliigalatti nafxanyaanis kana beekuu qaba. Nuti ammoo ajjeechaan Jawaar Muhammad irratti raawwatame ajjeechaa Oromoota biyya keessaaf alaatti waan fudhannuuf gochaa kana mootummaan Itoophiyaa irraa dhaabbatuu qaba. Dhaabbatee ilaaluu qaba. Kana dhaabsateera akka baratee Oromoo eeganii asirraa dabarfata sagantaa keenya akkuma dhiifatti. Abbaa keenya. Roobroon qalloo. Hawaasa turenaa amma nama tokko gara waltajjii keerannaa amilee naasiraadha. Obbo Usmaan Ganatu gara waltajjii dhufaa amilee naasiraadha. Aku dah nanti kata saya, kami nanti kata saya. Kalau tahu, durang durse. Baga guyyaa kanaan isin ga'e baga walgarre jechuu barbaada. Isa itti aansuun ammoo sagantaan kun yoo qophaa'u akkanatti Oromoon ni dhufti ka jedhu abdii qabnu. Bakkee teessumaatiif bakkee dhaabbatawwan isin amma jedhu. Maqaa baqattoota Oromoo magaalaa Yaman sanaa jiranii dhiifama guddaa isin gaafata.
akkasumas sagantichatti seenuuf waan hundi keessan beektan waan ta'eef haguma tokko tokko waliin jennaa waan isa dubbadheef yeroo namarraa fuudhu irraa barbaada. Isa duraatiif rabbii ol aane nafsee nama kamiituu harkaa qabu rabbiin uume kanaan alhamdulillahi rabbil aalamiin jechuu barbaada. Jawaar Mohammad otoo hin du'in Jawaar Mohammad otoo waan tokko hin ta'in qeerroon dhaqqabdee waan san dhaamsuuf qeerroonis galanni keessan guddaadhaa jedhaan. Akkasumas waa hundaa rabbumaan fidaa sababaa ta'e wantiyaa yookaan eedduu Jawaar Mohammad of wareet yoo du'e du'a malee Jawaariin dhiisee asiin ba'u jettee qeerroo lallabsiiftee dhaqqabsiiftee gamsee isaa baafteen galanni keessan dachaa haa ta'uun jedha. Yeroo hundaa ni faarfamaa jiraatanii jechuun barbaadaa guutuutanillee akka waan duutaniitti itti nabsee isaa isintu bitee jechuun barbaada. Isa gara kaaniitiin manguddoo hayyoota abbootii gadaa weellistoota qeerroo bakka isaanitti argamtee Jawaariin waan san irraa baraarte galanni keessan guddaa jechuun barbaada. Isa irraa booda ammoo qeerroof qarree dargaggeessi utuu jennu jaalattanii utuu taane dirqamni isin godhee abbaa keessan Jawaar Mohammad irratti ajjeechan labsamuun baatanii waan san balaaleffataniin galanni keessan dachaa haa ta'uun jedhu. Kan maddaansee haasaa biyya seenaa obbo Abiy Ahmad gaafa aangootti dhufan warroota isaaf harka dhahee fi saalaa kireessine keessa ani nama tokko. Garuu gaafa waan san jennu Abiy Ahmadis ta'ee warroonni isa wajjin jiran masaraa mootummaa namni seene lammii Oromootii jennee harka dhahaa turre wajjin harka dhoofne jechuu barbaade ammas Jawaar Mohammad irratti ajjeecha aggaamamee jechuun salphina daangaa qabne ilmaan Oromooti. Eenyuun aggaamame eenyutu aggaamsisee eenyuun dalagee garaan ima beeka garuu wal baafnee dubbachuu haadhaamnu guyyaan haa dhufuuf obsine jechuudha. Kanaaf jecha nuti har'as ta'e borus iftaanis yeroo kamuu Jawaar Mohammad wajjin akka jiru mootummaa yoo beekne ta'e akka beeku barbaada. Dhaamsa dabarsaa fi isa gara kaaniitiin mammaaka tokko isatu mammaaka Jawaar Mohammadin mammaaka mooyyee fi muka ittiin tuman galatan beektuu ittiin tumattee darbiti. Namni aangoo kanatti isaan fideef namni har'a bakka isaan jiran kanaan ga'e qarreef qeerroo haa ta'u malee namni waan san godhu Jawaar Mohammad kana dhoosuu irra dibuu ebaluuf jechuu tuutaan Jawaartu bakka kanaan nu ga'e jechuu barbaade. Kanaaf jecha Jawaariin akka duutiin malu Jawaariin sodaachisuun akka malu Jawaariin booda eenyu akka jiru lakkaa'uu danda'anatti fakkaata. Umillee haalaa kan nu qofa tuutaan qeerroon qarree qofa tuutaan umillee haalaa kan Jawaariin bata taanaan Amaaraa fi Garbiyyeen batti kana walii himuu qabu. Jawaar waa ta'a taanaan Jawaar Mohammad waa ta'a taanaan dhukkubsatee tu'a taanaan itti gaafatamummaa namni fudhachuu qabu. Mootummaa Itoophiyaa sila Oromoo yoo jenne rakkoo mootummaa Itoophiyaa. Kanaaf jecha Jawaar Mohammad tuqamuu ta'u sodaachifamuu ta'u duuba deebi'uu ta'u Itoophiyaan akka ijaaruu danda'u akka ijaarachuu ni danda'a. Garuu Oromoof Oromiyaa irratti dachii ta'e irratti abbaa qeerroo abbaa qabsoo Jawaar Mohammad sodaachisan jechuun Oromoon hin jirtu jechuutti fudhannaa. Kanaaf jecha waan sanirraa akka ol duuba deeman barbaada. Akkasuma yoo kagaluuf ta'e yoo itti buute mootummaan bakka amma jirurraa uf duuba deebi'ee Jawaariin eenyutu waan san godhe eenyu goosise ganda keessa deebi'ee Oromoo sobuu dhiisee nama Jawaariin ajjeechaa fi dhaggaamate san ifa godhee uummataaf hojjetu qaba. Kana hin taane taanaan kana hin goone taanaan
mootummaan nuti kaa'anne san kamaqaa inaatoo kootiin Oromoo kaqaamni fuula duraa Amaaraa isa santu ajjeechaa kanatti labsana jedhu nuti tarkaanfii kamiinuu ni fudhanna jechuudha. Akkasuma wanni hedduu haasaa yoo guddate hin tolle walumaa galatti Jawaar Mohammad irraa akka dhaabbatan eega himne booda mootummaa waa tokko jedhu. Gabaan isinarraa irra jirtan teessoo nadha isinirra teessan sun ta'eenyu akka taate eenyu akka fide eenyu irratti akka du'e Amaaraan isinaa dhafaasitan baansan hin tuun. Lammii Oromootitu ilmaan Oromootitu haadhaaf abbaan xiqqaaf guddaan irra duutee bakka san isin bitti. Isa san dagattanii Jawaarin hin ajjeefnaa jechuun Jawaar bade jechuun Oromoon akka jirruun bannee abba fedhe waan fedhaa jedhu. Amaarri biyya san qabatti malee hin jiraannus duubattis akka naannee beekuu qabdan jechuu barbaadeen. Isa gara kaaniitiin haasawa isinii guddiseen dhaamsa wayii dhaamuu barbaada Amaaraan. Amara, የአማራ ህዝብ ሆይ እናንተ የኦሮሞ ህዝብ እናንተን የሚጎዳና የሚጮክን ሳይሆን አብረን የኖርንና አብረን ያደግን ሰዎች ነን። ጎረቤታችን ናቸው። አብረን ነው የምንበላ፣ አብረን ነው የምንጠጣ። ዛሬ የሚሰራውን ስራ የማትጠነቀቁና የማታቆሙ ከሆነ ለሚመጣው ችግር ተጠያቂ ማን እንደሆነላችሁ አዘጋጅታችሁ የሚሰሩትን ስራ እንድትሰሩ እናስታውቃለን። ሌላው ነፍጠኞች ሆይ አስተካክዬ እጠራለሁ። ይሄ ነፍጠኛ ስም ነፍጠኞች ሆይ የነፍጠኛ ስርዓትና የድሮ ኢትዮጵያ ስለማትመለስ በተለይ ኦሮሚያ ውስጥ ኢትዮጵያ ብላ የድሮ የአፄ ምኒልክና እሱ የሚነግሳቸው መንግስቶች ስለማይመለሱ እናንተ ነፍጠኞች ሆይ የሚሰሩት ስራ ለኦሮሞ ሳይሆን ለኢትዮጵያ ህዝብ ለጭቁኑ ህዝብ ከኦሮሞ ጋር ለሚኖረው አማራ ህዝብ እንዳታጨርሱ በትህትና በጸባይ እንጠይቃችኋለን። እናንተ ጸባይ አታውቁም፣ በግድብ እንከላከላችኋለን። በዚህ በመቀጠል ሚዲያ ተባዮች ኦቢኤስ ነው የሚለው ስማቸው። እነዚህ የአማራ ሚዲያ ስለ ኢሳት ስሙም ጥሩ አይደለም። ስጠራ ኢሳት የሚለው በኦሮሞ ዘንድ የሚታወቀው ኢሳት የሚፈራና ኢሳት ለሚልምና ለሚያጠፋ ነገሮች ነው የምንጠቀምበት። ስለዚህ የኢሳት ስም እራሱ ጥሩ አይደለም። ስለዚህ እዛ ላይ ተቀምጣችሁ የምትዘግቡ እኛንን አዋቂዎች የምትሉ ሽማግሌዎች አርቃችሁ ማሰብ የማትችሉ በአይን ደግሞ ማየት የማትችሉ እናንተ ያለበሳችሁት መነጽር እራሳችሁንና ፊትለፊታችሁ ያለ ነገር ስለማሳይ የአይን ችግር ስላለባችሁ እኛ ጀዋር መሐመድ ለእኛም ሳይሆን ለጭቁን ህዝብ ሁሉም ስለሚያስብ ለእናንተ ለሚቀርበው ሙስተሽፋ ወይ ለእናንተ ለሚቀርበው ማንኛውም ሕክምና ቤት እንዲታከሙ ሂሳቡን የሚከፍል ጀዋር መሐመድ መሆኑን በዚሁ ሊያሳውቅ በመቀጠል እናንተ የምትዘግቡት እናንተ የምትዋሹት የእናንተ ስራ ሁሉ አማራና ኦሮሞን ሌላ ብሔር ብሔረሰቦችን የሚያጣላ ስለሆነ እናንተ እንድትታከሙ እንፈልጋለን። አንድ ነገር አስጠንቅቄ የሚነግረው የኦሮሞ ህዝብ የኦሮሞ ትንሽ ትልቅም ኦሮሞ ካላ ጀዋር መኖር አንችልም። ስለዚህ ጀዋርን ለቀቅ አድርጉልን። ጀዋር አይናችን ነው። ጀዋር ልባችን ነው። ጀዋር ደማችን ነው። እኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ከኢትዮጵያ ውጭ ጀዋርን የሚነካ ሰው አሳልፈን አንሰጥም። ማንኛውም ሰው በትዕግስት እንደማናል ላሳውቃችሁ እወዳለሁ። ስለዚህ እናንተ ሌቦች ሆይ አባትና እናት ያሌላችሁ ሆይ ስለዚህ ይሄንን የሚሰሙ ከሆነ ጆሮም ያማቻል መሰለኝ የምትሰሙት ከሆነ ኢትዮጵያን
ተወደዳችኋል እንዳትበትኗት እንዳታጋሏት ልጆቹን እንዳትጨርሱባት እያሰባችሁ ስትዘግቡ ዘግቡ እያልኩኝ በዚሁ አጠናቅቃለሁ። አመሰግናለሁ። Afaan Oromootii fi afaan keenyaa fi afaan jaraatiin waan jarri dhagahuu hin malle itti himee irra deebi'ee hamilee naa kennaafi. Sagantaan keenya ammallee akka itti fufetti jira. Yeroo tokko hamilee naa kennaafi illee agarsiisuu hiikamu. Hamilee naa kennaafi fageenya irra jiraatanis. agarsiifamu maal akka ta'e kan waliin ilaallu ta'a. Garuu kan agarsiisu kan wajjin jira. Irra deebi'ee hamilee naa kennaafi daa'imman kana. Kalau da'iman keenya hamileedhaan bakka irraa dhufanitti nu deebisa hamilee naa kennaa fi daa'imman.